اللي عارفه لو أجرتي جدي بر عرفات سباستي سيتو مرتي سمالي إسي متي بر إسي ناتا تيغافا جتي أتمو غافا رفشان برا برو دالتي نانتاتو غدي باي يو جتي إسي مرتي بران قبدو غدي باو مالي سيتو هذا إقامات سيتو هذا ورقات غافي ستريتو تغافا هذا فكينيا لالي هذا فكينيا جيتشودا تاتي برتو دابو دنديس سيغا فان برو مالي ناس مسؤولي كيتي سنجرار كان أموان مسؤولي كي سنة لا توان برو كبرو ديس جايبا نينجرانا فينجرو يوم بينو جتان المهاسا مرهاسا قلتي يوتي أنا سام قلتي زي مارا ما كان ملو سرك سي مال تركينا سي جيسي سنجراران مريم مال تادت مريم سيدمتي أتيتو أججمالي نجيسي أتوركتي بيبو أماتو ما كان مجايوتا ندلقات توركتي وانا جتاجرو بر ما عرفاتي ما فكن عرفاتي كني مالي سين سيتا إنفيتان عرفات برسيتاتي سجالتي بر إنفيتي بر عرفاتي متي مين بوينتين عرفاتي إنفيتي سيفانا تاوني فيت سيغالي إلا وان برودوف لالي وان برودوف ناناسوف سيسن كاجي بربي أنو إجراء دا بروسن إسين إجراء مجايوتو حتى غاري تاتي برو دابو دنديس سيغالي حتى غاري تو دابو حتى يوفا كينيا بدوغن كورا قباتي بروسن رچو دنديس harra miti wana kana kadubbachu kam uso warakan sirresin dura ture sigale ati waraka isi sirresun na taati itti amante dharat nat male sirresin yaafati bar biyya kana keessatti fati ilma namaati bar maaliif sirresin borgaafisi idaa keessa galtee sirreessaa fi fati maaliif akkas isi itti amannani ka kana sin jedhe bar jette nama hin dhaga'u gaafa jette waraka kana sirresin amanuu baadhu eegamu cayyoo tana biyyarraa fi dirqama waraqaa isii fixee fi waan isin balleessite gabbee dubbachuu qaba kanatti nyaadhu malee idaa nama idaa mootummaa keessatti mucayyoon badii qabdu barti mucattiin badii maal qabdi mucattiin badii maal qabdi ilaasiinuu badii qabaatte an achi isii fide qilleensarra isii dhiisuun kayri man qabdu ammallee dirqama sirra jira kaa dirqama san fudhadhu yoo dirqama fudhanne immoo nama biraati irrallee dirqama jira laal isiirrallee dirqama jira anarrallee dirqama jira suni ka dirqama keenya lammanii isiillee dirqama ofii beekti anillee dirqama kiyyan hin beeka Okko mucayyoo waan belleessiten qabdu gaammas biratti barsiisa si fedha jetti waan mallee waan biraa maal dubbatti. Fedhii fi haadhatti waan garaafi jiru rabbii beeka. Wanti isin himattu an arafaasitti si faana taa'uu ni feeti arafaat. Arafaatii miti rakko. Maaliif ati gahee baasii garatti beekama. Ani waliin jiru waan isin yaaddu hin beeku. Hayyee arafaat sirrii dubbadhu. Salaamu alaikum. Mama tahu banta wana mni sinjau ndaga iso. Mana miyati mata kasi banu jira. Dala. Mata nu gara galchite. Ana magafi takka sigafa darafat. Warroonni deengadde akkasi sitti bilbilaa si jana akkana siin jedhan santu siifta hamoo Maryam sii taatee damooza sii kafaltee isii faana jettee namaa dhiistee waliin jiraattamoo lakki arafaat naan taatu Maryam naan taatu amma nama daamii galaa yookaan bakka biraa garaa namni sun naa sirreessee waraqaa garas bahee dalagadha waan jedhu naa deebise. Lakki naa taati Maryam akka fedhellee haa ta'u isiin naa taati isii faana taa'a isii faana jiraadha naa tahee jira jettee nama takkaatu hin barbaadu gargaarsa nama takkaatu hin barbaadu damoozin isiin naa kafaltu nagaa dalagaan ani isii faana dalagadhaa jiru naa tahee jira. No lakki naan taane narraa naa jijjiiramu yoo dandeessan waan akkana waan jedhu waan lama lafa gaa'e. Ani duraan dursee dhugaa rabbii dubbachuuf ani duraan dursee illee yaani haatuus haatoo baatus gaafa tokko ani akka nama takkaatti isin cinaa dhaabbatee na fide rakkoo nanaaf isi giddullee hin jirtu afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraachasii galee san waan ta'eef ani marri uumanaa wayya gaafa rakkoon cinaa dhaabbatee mana keessatti illee rakkoon irra fidde hin qabdu isuma faana jiraadhaan hanga rabbi na jiraachisa. Haala damoozaan haala yookaan gama biraa dhiibbaa sirra gahuun si wucuucuudhaan Maryamoonni isin sirra geessite jira. Akkan jiru rabbiin narra ga'a. Kontirool fi godhuudhaan wanni kana dhiisi siin jechuudhaan wanni isin sirra geessite jira. Hin jiru. As biratti immoo gaafii dhugaa Maryam akkasii gaafadha. Maryam si'iin sa'aatii 24 laayivii irra taa'i siin jette moo sa'a muraasa sa'aatii 2 taa'i iraftii godhadhu akka namni si yaadatu ta'ee irra taa'i siin jetti moo sa'a 24 ofii jaalattee irra teessa moo Maryamtu irra taa'i jedhee si as gaddada. Ofii xiyyaaf hin taa'isin zaanirraa bee zaanii Maryam si'a meeqasitti kaatee sa'aatii 2 ol irra hin taa'in jettee alaarmii si guuttee beekti moo lakki irra taa'i isaa alaa xuul siin jettee duubaan si dirqiti.
ساعتي نتيمتي سان سيني ساهم بيئنا انجتي جرتي Sa'aatii kana seeni sa'aatii kana bayi situ seera san cabsee sa'a 24 laayivii irra ta'a malee Mariam sa'aatii lamaa ol akkasiin eeyyamne seera moo seeraa miti. سير Yaani guyyaa keessa sa'aatii kana irra taa'i sa'aatii kana uffata kee miiccadhu sa'aatii kana iraftii kee godhadhu siin jette moo siin hin jenne Mariam. نانجت Sa'a 24 ganama laayivii seeni haga galgala laayivii irra taa'i siin jette moo siin hin jenne Mariam. مانيجر Siin hin jenne. Fedhii kan keeti sa'aatii 24 laayivii irra teettee akka feetee haasa'uun irraa bahi jettee si ameeka alaarmii sii guutte moo siin guunne Mariam. ناقود Alaarmii san situ shawwade moo alaarmii si shawwade. Ofii kan keetii alaarmii jala dabalte moo Mariamtu si as gaddade. Ofii keetii irraa bahuu didde moo Mariamtu bahi siin jechuu didde. لا أنا سلكي نمان رب البلين أجيك سالنتي وري نقري المهم ساعات ساعات اللي دمبيكو سيتي مريم قلقلة عرفات ساعتي لمرة حاجة ساعات هجنا إرتاو قبدا قلقلة مو ساعتي هجنا حاجة ساعتي هجنا أونلاين يغرغرو قبدا وانجلو سيباستي جرتي مالي جنا مرة حاجة قلقلة وان بهي أونلاين رتاي جديتا دوبان سيت ديبا يوغاني تاي أونلاين روان سينجتو قبدي نو इसी वन नंजत हिंकब दो जा लेना तिम दे जा कना जते धरती बना कब्जिस्ते जरती यानी अनिजा अनिबेको रकोन तियसनी यानी तक जानी तुम्हाला मजानी इंशाअल्लाह हम बरा उबरे रब्बिनो अली रसुफायानु तातहु ए अकसी सिंजा ummata sanamma beektaati biloo ofirraa gootee hunda sa'aatiif amma Mariam jidduu keessan qirreetaan jira damooza irratti dalagaa irratti wanna itti qirree jettu qabda wanna itti si dabbaru wanna itti Mariam si as qayyamte qabda Ngenkabu hin qabdu sii taatee mi Mariam naatoo bira kuttee naatattaate ayyee ummanni si janaajjanu sunoo akkam ta'uu qaba waan na jaraa dhaamtu warra keessaan dhufee lubbuyyee mana madaamii dhaqi sa'aatii lama qofa isaanii miicitee achi booda akkana jedhanii saamunaa isaantu sii bita warra jedhu saniif maal dhaamtaaf naa tahee jira narraa adabadha Mariam naa taate akka haadhaa naa goote akka obboleettii naa goote akka sarraatanyaatti damooza koo naa kafalti narraa taa'a naa taheera jettaan immoo lakki naa koottaa naa gurmaayaa bakka kana na baasa rakkoo keessa jira jettaan. Ijoollee amma amma waan Mariam sittimte waan reefu Mariam sittimte waan singaliin jira biroo na dhagaye maali beektaa amma kan si gaafate kana qofa naa deebisi hin deebista itti deemta. Wanni an si gaafate ummata saniin naa tahee jira Mariam naa taatee jirti dalagaan an dalagu naa tahee jira damoozni naa kafalamullee naa tahee jireenyis naa tahee na dhiisaa Mariam ima bira taa'a araba ho'iituun barbaadu mana arabaa dhaqee isaanii dhiquun barbaadu jettaa immoo lakki mana arabaa dhaqee kasaanii dhiqu san naa soqa yookaan bakka san na galchaa hayyina gargaaraa jettaan ummata sitti barreessu nama shanii ja'a guruppisan dhaamsa maal dhaamtaaf. Okay ani dhaamsuufillee hin jiru yaani haatoo saatoo dhabaatu sun danda'in beektaa dubbachuullee hin fadhu dubbiin guddattee farratti hin fe'anii qarooman gabaabatte laa kulli haal dhagaye maali waan raajii hin qabaa takka si duubaan jirti Mariam arabo waan si gaafadhu keessa Mariam wanni isin si sodaachistu jira hin jiru wanni nagaa si dhoorgitu jira cinkii waa wayii dhiisa kana dhiisi waan si sodaachistu wayii jira Mariam mana keessa hin jirumi ati firiidhaami maal ree wanni rakkoo sirra jiru jira rakkoon sirra gahe jira haga ammaati Mariam hin biratti wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf bishaanii nu dubbatti hin beektu yoo magaalaa baatee yoo fi bittee naa bittee dhufti siree takkarra uffata tokko uffannee hojii bulle. Laalame ummata laalame jibbiinsa namaatii fi walitti nama diruu nama wal kuffisuu deemu nama danquu deemu laalame. An amma kan reefu aaree bibbee akkana dubbadhuuf Mariam matanaaf maa akkanatti saqaayyaati osoo waan kana hunda gootu hin beekana nama isiin nattaaf. Nagade waan isin jiru jira. Haatoo dhabaatus ati waan takka waan singaliin jira haasoo reefa san keessatti gazee hedduu haasoo guddiste dubbiin namaa singaltuu beektaati. Hedduu gazee haasofte waan singaltuu isiin arafaat haatoo saatoo dhabaatus namnaaf isiin Jadi afaan takkaasoo inaa waliif gallaa waan jiru hanqina jiru wal sirreeffachaa tartiiba wal galchaa karaa dheerallee hojii deemuu dandeenya tarii namni afaan waliituu hin beekne biyyaan baa kana keessatti mana arabaa sanillee jiraachuma jira ani wanti niin irraa quuqamee wanti niin irraa aare
jecha isiin qoricha si obaastee duruu qoricha si obaastee si dhamaastee takka sagalee itti qabanii akka waan namni miidhaa geessu jiru akka waan dhiibbaa geessu jiru sagalee itti qabanii akkas jechuunis lama sani malee wanti si aarse arafaan siin taane waraqaa maarre waraqaa arafaan siin taane miti atillee akka wayii Sasiin jenne isin Arafaat irraa Mariam irraa afaan takkaasubinaa Arafaat Mariam irraa jara kana qabuu ka danda'u si hin beektaami etama saratanyaa siiti boodigaardii siiti deemnu hojjettu isiiti eegaa narraa adabadha narraa gattaa isiin anaaf akka feeti Mariam qabuu hin dandeessu anaat danda'a likkii isaanii itti himaa situ danda'a kana bar amma Mariam illee amma anamma maal jedhaaraan Mariamiin wallaahi qaasaman billaa dhoorguu hin dandeettu sirraa nafu jedhaaraan kan ammoo ka dandeettu silaati makkalaakaa maranii ka ta'uu danda'u si beektaa kana waan maaliin cufta beektaa isin hin galchu hayaati jireenya kiyya keessaa bayaa jechuu hin dandeettu ati ummata sanii bayaa jireenya kiyya keessaa kaleessa jireenya kiyya keessaa jireenya kiyya keessaa bayaa anaa miti Oromoon maal jettu yeroo mammaaktu qaanqeen abbumarra buutee gubdii jechuun silaa wayiin fatii lubbiyyeen jedhame akkuma isin artu kanatti har'asii galee isin jecha isaanii isin jaaniin san yaanii sanii isii aarse malee hammeenya illee walitti hin qabnu tarii kumbula takka uffannee wal jala seennee firaashi takkarra yoo magaalaa baatee waan ofii bitattu waan fadhii kiyya nagaafattee baatee naa bitattu mana madaamii akka jedhanii miti bar kana kaasi kalbi mana madaamii bar akkasiin jettu saanii akkana miititee akkana akkasiin jedhanii miti ummanni farshoon Mariam jechuun koo obboleettiin sii mana madaamii keessaa arabni sa'a 24 alii goxoofee yaani dhiibba adda addaa gaggeessu jiru si galee aanirraa as jiraachuu jira bikka kana. Ansi gorsu yoo jiraate Oromoon maal jedhee abbaa dhagee obboleessa jechuun abbaa forii abbaa guurri abbaa duuba deemaa jiran abbaa duratti illee nama faarsanii si galee sawwaan ta'eef ija gaara duuba jirtu. Ijji gaara duuba nagaretamu taaniif keessaa guuranii nama galuuf hin galaa ani ol bahee tarii fiidiyoo waraabee akkana rakkadhee jira warri hararge sagalee naa tahaa Mariam akkana miidhaan argaggeessitee namni nama jala jiru kun namni waan qabne kun tarii waa enduu hin jiraame obsi daangaa qabaa obsi dadhabeesee fiidiyoo sanillee waraabnee takka jahi sigalee san anaatu sinyee likkii isaanii hizaaba isaanii kafalaaf sigalee ani itti gadi hin baahanneen kan tare sawwaan ta'eef akkasiin jechuu barbaade ati immoo guzee hedduu haasoytu haasoyni siin galu beektaa. Naagala haasoyni naagala akkasii sirrii naagala haasoyni siin galuu naasaa siin galuun kamaali mititi haasawa keessan nama haasaa. Wanni jechaa jirtu bari. Mariam jechuun wallaahi qasama billaa gateen. Ati waan kana Mariam irraa makataa guddaa ta'uu dandeetta. Mariam irraa gumaacha baay'ee irraa fudhachuu dandeetta sii galee. Isi irraa kadaggamu danda'u afaan ummata kanaa qabachiisuu danda'u si maaliif naa ta'e gaafa jette ani qoye bishaan dhugaa dhuguun naa ta'e gaafa jedhe maaltu si galchisi ana naa taanaan kana waan ta'eef wanni ati dalagaartu sun jireenya ati jiraachaartu ana naa ta'e yoo jetteen ummanni sirraa dhaabachuun dirqama gaafa waa'ee kee haasa'uu dhiisi waa'ee keessan lamaan namni kaasu hin jiru sii galee Mariamuu si jaalachuu irraa sitti amanuu irraa gara nyaachuu irraa yookaan waliif galuu keessan irraa kan kaate gaafii nama takkaa malee waraqaa kana dalasiiste maalumaaf dalasiistee jedhaaraan naannoo ka'uun hundi akkana si godhu lamin isiin si amantee si agartee onnee kee agartee galbii kee agartee miyuutii goote waan kana sirraa dalayde sii galee ati immoo erga isiin kana hunda sii taate isii irraa ummata kana afaan qaqqabuu qabda sii galee. Mariam jechuun bari zabana ammaa kanatti eenyu daabbo saambusaa siibita. Daabbo saambusaa waan guddaadha. Eenyu qarshii sibiilaa si kana fakkaatu. Wallaahi Mariam jechuun kabara obboleettii marti mana madaama isaa. Eenyutu bahararra si geessee si asnaanna. Bahararra akkasitti. Torbaan takka shufeera. Waan isin joona dhagee. Namni yoo wal dhagee tabba wajji baana dhagee. Mee viidiyoo gaaf biraa sana namni lama jidduu waan. Mana madaamii keessatti. Fiti. Callisi. Kan mana wallahi la dhaggeeffadhu siree sitti haasoo jira. Gizeen qaldii dhaggeessan qonna garii. Ka obboleettiin si mana madaamii keessatti hin beeytan atillee hin beeytan hanga beeyturra. Sigalee anillee numa beeka rakkadhee beeka sigalee. Ka isiin akkasitti olii gad obboleettiin si cee obboleettiin sana fiddee as jala daleessisuu wallaalte. Wallahi. Wallaalte hin wallaale. Ani fatiin dhorkuun danda'u Mariam dhorkuun dandeessu ani lubbiyyeen
akka mataa kiyyaatitti viidiyoo ajaa'ibaa takka hojjedha. Maaliif gaafa Soomaalee jiru san eenyuun na beeka. Gaafa narra qaddasan eenyuun na beeka. Har'aan bakka kana dhufnaan mana maadaamii jinnee amma dhiisitu biin akkasii kan galuuf hin galaan cinumaan tuttuqasii galee ijji gara dubaran gareetamu tanaaf keessaa guuranii akkasii. Ani fati ilaali kaani yoo qoricha kiyya gurgure malee haasaa kanallee hin beeku ajandaa kanallee irraa hin beeku beeyta. Wallaahi amma ati jechuudha. Masalan maaliif iyyuu hojjette waraqaa sannaan jette miti. Qaasama billaa yookaan arafaat miliyoona naagalchaa jirtii fi miti. Dhaggeeffadhu. Wallaahi mucayyoo tana baasanii qilleensarratti hin hafini hin rakkatini isiini osoma kasaaruu ta'e kasaaruu santu irra naa jira malee qaasaman billaa isiin rakkachuun qabdu waraqaasii kana galmaan gahuu qaba jedhe siinillee mari'anne sammuu tiyyaan mari'adheetti hin deeme sii galeemi. Maal beekaa? Kanaaf jechuudha atis galatoomi nulleen yookaan waan biraatii fi miti miidhaa biraatiif illee dhufneen dubbannee maalii fi akkuma haasan kana hagatti basan xiqqoo waan keessan naquutte tana uummanni kun haadha gabuuf malee waan biraatii miti siin jechuu barbaadeeti. Takkafarratti nama lama gizee dhibamtee fi gizee rakkattee adda baafattaa ani haa ta'us haa ta'udha baatus marjam jechuun bukkabbaleetii bukkabbaleessaa yaani tarii namni fiizaa sirraa hojjechuu dhiisiiti qarshii 10 horiidha qarshii 10 tasaambu bitattu san zeroo ammaa kanatti ensii baasa. Oromummaa walii qabna malee tarii barobbareetii si mana maadaamii. Ispoortii irraa gochuun dandeettu ture atama dubartii guddoodha nama jabduudha nama biyya bulchuuti. Atama daa'imman. Guddaan rabbi obboleessa. Guddaan rabbi na nama biyya bulchu atama yoo akkas ilaalan. Basittiin haasa'aa jira malee waan irraa haasa'aa jiru qaba. Akkana miitii akkana siin jedhan sanii ati ofirraa intini jechuun dandeettu atama kana caalaa nama intini baasta. Salaam alaikum. Fatii. Salaam alaikum. Kana kontrol gochuun dandeettu garasitti uummata irraa. Afaan namaa fatii maammanna dhagaye afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraacha. Siigalee kan oftaan qamaan inni dhagaye seeraan so waan ta'eef haa ta'us haa ta'u dhabaatus ati gizee dubbii haasuuti. Maarree hin jehin gamanaa gamas akkana. Walaa qaban. Yoo laal wanti ittiin marjam aartee bakki isiin itti aartee miidiyaa kanarratti ol baatee dubbattee dhibdeen anaa fi isii biraa miti. Dhibdeen dhibdee ka fidu si atuu jalaa qabda adabattummaa daareeksiiti hima. Sii ta'eemi Mariam sii taateemi Mariam sii taanaan Mariam faana dalagaa kan kee deemu. Yoo Mariam sii taane immoo wanni haasawa jararraa fuudhu hin jiru sii galee. Ankanaa ajaa'ibsiise. Ijoollee siitiisan itti himi ammarraa kaastee waa'ee Mariyaamiif jidduu kan kee dhufu siif Mariyaami kan hiikkatu sii galee ati madaamii ajajjuuteeti siin hojjettuu isiiti ati sii galee waan ati Mariyaam jettee bakka ilaal gaa si himaa jira cunqursaa damooza ati dalayduuf malee siin kafaltu Mariyaam yoo ati hojjette malee wanni isiin sii kafaltu hin jiru waan isiin siin jetteen dhagahuun dirqama sii galee waan isiin ol ka'u arafaatu dubbiyee yoo siin jette ol ka'u sa'aatii haganaa laayifii ajajjuu isiiti isiin ajajjuu keeti damooza kan kee yoo ati dalayde malee siin kafaltu kana yoo ta'eef isii qofa kan qabachuu qabdu ati amma rabbii gaditti kan si jiraachisu dhagayi rabbii gaditti kan si jiraachisu miyuutiin godhin rabbii gaditti kan si jiraachisu damooza kan si kafalu kan daara kan kee si beeku ka waa hunda si beeku ka haadhaaf abbaa kee irrallee isii si bira jirtu kan sii galee kun rabbii kun isii si bira jirtu kan waa'ee haasaa warra safaraa haasaa warra maalii haasofsiistee nama haasofsiisin waa'ee amma booda waa'een biraa kan namni takka kan dubbanne waa'ee dhageetta dhagaa maayira sagaleen kiyya gabaabs sagalee kiyya dhagaa maa jira obboleessa kiyya wanta akkasitti himu namni siif Mariyaam illee wanni dhaamu yoo jiraate amma boodaaf haasaa akkanaa gaafa dhufe wanni akkanaa gaafa ka'e Mariyaam dhugaa qabdaa mucayyoo tana kontirool goote ajaja keetiin bulaartii akka dandeettee isiinuu dhageettu bas kontirool irraa godhuun dirqama sirra jiru kanuma siin jedha waan biraan jiru. Dubbachuun kee dhageessisuun waan gaarii namni haganaa kun beekuun isaa waan gaarii namni haganaa Oromoon jaartii sheekhaan beeka jettee kitaaba dhiitee jan atillee niin beeka jettee wanta hin jedhine dhugee seeraan dubbiin abbaa forii. Gatti kabajaan qaba.
Ani mu. Ana kattiin kufee sii haa Mariam bakka hin deema. Leeshin deemtaree Fatii. Maalirree wanni just dubbachuu dhufte ati maliktiin cinaa tokkoon dabarsite maliktii waan akkanaati. Maliktii waan akkanaatu jira hasaa kanaa itti haasa'anii mucayyoo tashbisheessaaranii anaaf mucayyoo jidduu rakkoon takkan jiru mucayyoo waan godhe akkanan qabu na jala dalleessiisaan jiranii narraa qabadha narraa taahaa narraa dhiisaa narraa. Ani beektaa Fatii ani miidhamu bar micatti batalaan miidhini maaliif miidhan haadha dhibamtu qabdi bar Fatii wallaahi laaziim. Maa yoo gargaarte waa dhafii gargaaratte yoo dhiisanii noo isiin gaafa rakkatte nama afaan qabu nama dubbatu. Garuu riiskiin ani si himu yoo jiraate ammallee si galee ilmi namaa akkuma gaarii jiru badaan jira akkuma har'a wal jaalatu godhu wal jibbaa waan siidhaan akka obboleessaa yoo jiraate siillee already ilkaaniif ilkaan walitti hin bu'a gaafa ilkaaniif ilkaan walitti hin bu'a si galee wanni kennaaf keeziin kan nuyi fi keeziin biraa immoo garagara xiqqoo ta'uu danda'a. Filiksii taanee yoo yaanne noormaalii taanee yoo yaanne ilkaaniif ilkaan illee walitti bu'a irra deebi'eessitti maa gaafa boru waa wayii arafaatii tanaa walitti buute arafaatii tanaa wanni wayii uumame akka dhimmi sun dhimma keetiif arafaat bira hin dabarre beeki dhimma achi harargeen akkasii harsiin akkasii dhimmi kun akkasii waan jedhu san bira akka hin geenye arafaat harargee bakka hin buutu atillee arsii bakka hin buutu dalagaa kan kee biizinasa kee bakka buutu arafaatillee biizinasa sii bakka buuti yoo galte gara biyyaa wanni kutaadhaan wal qabatu sababbii kanaa hin jiru dhume galee wanni wayii dhumame amma booda arafaatillee kinoo dhuunfaa kiyya dalagataara narraa taa'a jetteen atillee dhuunfaa kiyya dalagaa kiyya waliin dalagaa jirraa narraa taa'a jetteen ummataan kana waan ta'eef sababbii nama arafaati wanni yoo uumame rakkoon keessanuma kan hiikatullee isinuma warra miidiyaatti wanni himattan wanni isaan isin fooyyessan takka hin jiru. Kana itti amani kanuma qofa siin jedhan borullee rakkoo wayii yoo gahe yoo wanni wayii dhufe wanni ol kaa'amee asirratti akkana jedhamu hin jiru hin jiraatullee. Kanuma siidhaan. Abshir biroo galatoomii akkasii dhufuun marii qabduna jootu jettee Oromoon. Harargee bakka hin buutu laata. Arafaat mataa kee bakka buutu. Mariam arsii bakka hin buutu. Mariam mataa ofiitii fi biizinasa ofii bakka buuti. Kanaafuu ati hojjettu isii jala jiraachuu. Isiin hojjechiistuu keeti waan isin jetteen dhaga'u dirqama keeti. Isin lamaan wanni jiru hojjetaa fi hojjechiisaa. Wanni biraa kutatti isin dabarsee. Akka mateenya hunda keenyaa miidiyaa irratti birqii taa'anii jiraachuu qaba. Firii taatanii jiraachuu. Ekelee akka itti ofirraa dhorgattan akka itti walirraa dhorgattan isintu beeka. Kanuma isin kana caalee namni sammuu qabu baraan dubbadde baran amma ana amma siif hin galini malee anaasoo inni kiyya gabaabumatti maakmaaqee hagaluuf hin galaa namni dubbatu. Gabaabaa gootee akkana nu goota gabaabumatti. Dhugaan jirtu waan nama dhufu waan beekuufan waan haasa'amu waan uumamu wanni wayii haa dhufu wanni fee haa dhufu akkuma wal jaalatu ilkaan waliin nyaata gaafa walumatti kaata gaafa walitti kaatu san ofumaa walirraa fixachuudha malee gara biraatti achi deemuun akka hin barbaachise. Gama biraatti achi deemuun akka hin jiraan waan beekuu qabdu. Itti fageessee illee maaliif akkasiin jedhaa dhufii gala Mariam kanuma isin jedhu wanni jedhu yoo jira. Ilkaanuu numa walitti bu'aa guyyaa takka takka. Akkuma wal jaalatu namni wal jibbuun jira gaafa kana dhimmi keessan dhuunfatti hiikamu. Dhimmi keessan dhuunfatti waan feetan wal gootan. Jibbaa maaliif nuti jibbaa rabbi nurraa qabu. Rabbuu iddoo keessan hin fidin inshaallah hin dhufu hin beekamu isin hin jedhe hin beekamu. Yaa rabda.